Angoo qabatee maqaa saba tokkootiin ummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabaree sirriitti meera ejjennoo biyya. Wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buute taate san keessatti Oromoon hin buufatu. Namni fuula kijiban dhaga'ina. Reyaalitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaatuun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo akka taatutti, Tigree akka taatutti, Guraagee akka taatutti, Amaara akka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan wal qixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan. Ijoollee abaa'ootiin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbanii dhuftan. Kijiba finxaaleeyyii maal jedhan kun marroon isoo taate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galche dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti Akiiloo jedhamtu karaa deemutti Oromiyaan nageen hin jiraatu, Amaarri nageen hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nageen argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii miti. Sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemsuun, Finfinnee eemaluun, Finfinnee sirreessuun nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigree wal walchiisan, Amaara wal walchiisan, Oromoo wal walan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinatu godhe. No! Nuti uummanni Somaaleetis galata nurraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessan baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniifis fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan iyya babaasuuf hin jiru. Humnaan iyya babaasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenya immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ta kabaja Oromoodhaa eegi, ta haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan mukaan warra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu filne itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa'uu hin danda'a. Last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni guyyaa takkaan baqeet bada lama ala ni jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma. Gara galtee